Diabeetik keetoaasidoosisidha. Komplikeeshinii DM'dhaa keeysa haayipoglaayseemiyaa laalleeti DK irra dhaabbanne. Diabeetik keetoaasidoosii jechuun caccabuu faatiidhaati sababa insuliiniin qaama keessaa dhabameef. Absence or inadequate amount of insulin can cause DK. DK kana wanni fiduu danda'u insuliiniin qaama keessaa dhabamuu yookaan immoo insuliiniin hangi isaa sun gayaa ta'uu dhabuurraa dhufa. This result disorder in metabolism of carbohydrate, protein and fat. Insuliiniin qaama keessaa dhabamuun kuni kaarbohaayidireetiidhaa fi pirootiinii akkasumas faatiin akka sirnaan hin tajaajille godha. Mallattoolee DK ittiin beekan mallattoo sadii qabdi. Siriin clinical featurein DKdha. Tokko hyperglycemiaadha. Hyperglycemia yeroo jennu shukkarrii takka immoo gulukoosiin dhiiga keessatti ol ka'uudha. Mallattoon jalqabaa. Kan lammaffaadhaa dehydration and electrolyte loss'idha. Dhangala'aan qaama keessaa dhabamuudha. Inni sadaffaadhaa acidoosisidha. Acidoosis jechuun qaamni pH'n dhiigaa aasidii ta'uu jechuudha. Aasidiin irra injifattee yooniif kaarboon daayoksaayidiin qaama keessaa bahuu baate acidoosis jaaniini. Hyperglycemia in DK is result of three events. DK kana keessatti hyperglycemiaan sababa waa sadiitiif dhufuu danda'a. Inni tokkoffaadha increased gluconeogenesis. Gulukoosii haaree oomishamuutu heddummaata. Kan lammaffaadhaa increased glycogenolysis. Glycogeniin caccabuutu heddummaata. Inni sadaffaadhaa decreased glucose utilization by muscle. Gulukoosii kana maashaan akkasumas tiruudhaa fi faatiin faan itti fayyadamuu dhiisa. Sababa sadeen kanaa fi gulukoosiin dhiiga keessatti heddummaata. Tokkoffaa gulukoosii haaree oomishamuutu heddummaata. Ka tiruudhaan oomishamu. Kan lammaffaadhaa gilaayikoojiniidhaatu hedduminaan caccaba. Ka biraa gulukoosii kana qaamni ittiin fayyadamu. Sababa kanaaf dhiiga keessatti ol ka'a. Without insulin, the amount of glucose entering the cell is reduced. Yeroo insuliiniin hin jiraanne hangi gulukoosii seelii keessa seenu gad hir'ata. Lammaffaa liver increase glucose production. Tiruun gulukoosii kana oomishuu isaanii dabalti. Wantoonni hullachuutu hyperglycemiaan akka dhufu godha. Hangi gulukoosiin seelii seenu hir'achuu, hangi gulukoosiin tiruudhaan oomishamu dabaluun yeroo walitti dhufe dhiiga keessatti gulukoosiin akka ol ka'u taasisa. In attempt to rid body of excess glucose, yeroo gulukoosii ol ka'e kana of keessaa baasuudhaaf qaamni tattaaffii godhu the kidney excrete glucose along with water and electrolyte. Kaleeni gulukoosii kana kophaasii hin baaftu bishaanii fi elektiroolaayitota warreen akka soodiyamii fi pootaashiyamii kanaa wajjin qaama keessaa baha. This process is osmotic diuresis jaaniin adeemsa kana. Yeroo kaleen gulukoosii fincaanii wajjin akkasumas soodiyamii fi pootaashiyamii faatti dabaltee waliin qaama keessaa baaftu namtichi kun excessive urination qaba. Fincaanitti heddummaatanii fincaanitti heddummaachuu kana pooliyuuriyaa jaaniin. Pooliyuuriyaa lead to dehydration. Sababa dhangala'aan keessaa yaa'u kanaaf dehydration mudata namtichi kun sababa fincaan amma fincaanu. And marked electrolyte loss. Dabalataan elektiroolaayitota qaamaa barbaachisan ni dhaba namni kun. Warreen akka soodiyamiidhaa fi pootaashiyamii fa'a. Another effect of insulin deficiency is
rakkoon biraa dhiibbaan biraa kaniin hanqinni insuliiniidhaa kun qaamarra fidu breakdown of triglycerideidha. Lipidiin akka caccabu taasisa. Lipidiin kun yeroo caccabe free fatty acidiidhaa fi glycerol ta'a. Faatiin duraan bakka cooma jiru bakka adipose tissue irra jiru suni caccabuudhaan gulukoosii ta'a. The free fatty acid is converted into ketone body by liver. Faatii caccabe san irraa ketaniin jennu sun oomishama tiruudhaan. Indikee diabetic ketoacidosis kana keessatti excessive production of ketone body because lack of insulin. Akka faatiin kun hin caccabne kadhoorku duraan insuliiniidha jenne. Sababa insuliiniin hin jirreef qaamni kun faatii kana takka immoo lipidii kana waan hedduu caccabsuuf ketone bodiin kun sababa kanaaf oomishama. Ketone bodii inni jennuun kun aasidiidha mataan isaa. Caccabaan kun faatiin kun yeroo caccabe hambaan isaa kun faatiidha. Faatiin tuni aasidiidha. Their accumulation in circulation is lead to metabolic acidosis. Inni aasidii ta'e kun yeroo marsaa dhiigaa keessatti walitti qabamee qaama kana guutuu aasidiidha jijjiira. Metabolic acidosis yaaniin. Clinical manifestationiin mallattoon diikeedhaa gurguddoon sadii jenni. Tokko hyperglycemiaadha. Kan lammaffaadhaa aasidii acidoosiidha jijjiiruudha. Kan sadaffaadhaa elektiroolaayitii gabbuusuudha. Hyperglycemiaan kun mallattoo akkam agarsiisa? Pooliyuuriyaa fi poolidipshiyaa agarsiisa. Yeroo sukkarri dhiiga keessatti ol ka'e namtichi fincaan hedduu fincaana akkasumas hedduu dheebota. Poolidipshiyaa means excessive thirstidha. Kan biraa blood divisionii qaba. Ijaanumaa arguu hin danda'u. Weakness and headache qaba. Ni laaffataas mataan isaanii dhukkubu. Ketosis and acidosis characteristic is yeroo ketaniin sun caccabee qaamni kun guututti aasidii ta'e mallattoon nama kanarra mul'attu abdominal pain fi garaan dhukkubuu akkasumas nausea and vomiting lolloncisuudhaa fi haqqisiisuu poor appetite nyaanni itti toluu diduu plus aceton breeze fooliin hafuura isaas kun foolii ililliidhaaf fakkaata. Fruity odor jaaniin. Patient with marked intravascular volume depletion. Namoonni yeroo dhangala'aan qaama isaanii keessaa gabbu'an maalturra mul'ata? Orthostatic hypotension fa'aa mul'isan. Orthostatic hypotension jechuun yerooniif lafaa ol ka'an blood pressurein 20 gad irrachuu jechuudha. Systolic blood pressure is drop in 20 mm mercury or more. Isaa ciisu BP isaa laaltee yoo lafaa ol ka'e namoota orthostatic hypotension qaban BP isaa kan yeroo ciisu laalteen gad 20 irraa irrata. Inni biraa cosmal breathing qaba. Cosmal breathing jechuun deep and rapid breathingidhaan gad sirritti qilleensa gad fudhata garuu saffisaan amma fudhata. Deep and rapid breathing kanaan cosmal jaaniin. Sababni namtichi hafuura kana akkanatti wal jala habarsuuf maali? Kaarboon daayoksayidii kana keessaa baasee aasidummaa kana gad xiqqeessuudhaaf qaamni kana godha. This important to decrease acidosis. Deep and rapid breathing kana wanni godhu. Investigation namni tokko diikee qaba jettee ati qorannaan ati gootu jalqaba blood glucose isaa laaltee shukkara dhiiga keessa jiru laaltee 300 hanga 800 jidduu ta'a. Diikee nama qabu irratti shukkarri garmalee ol ka'a. Serum bicarbonate leveliin hangi bicarbonateidha gabbu'a. Less than 18 ta'a.
18 gadi. pH dhiigaa yeroo laaltu 7.3 gadi jechuun aasidummaa keessa jira jechuudha. Kaarboon daayoksayidii yoo laaltu kaarboon daayoksayidii pireeshariin isaa gad bu'a. 10 hanga 30 ta'a. Potassium and sodium levels may be low or normal or high depending on amount of water loss. Hanga namticha keessaa bishaan yaa'an irratti hundaa'uudhaan soodiyemii fi pootaashiyamiin gad bu'uus danda'a, ol ka'uudhaas ni danda'a, noormaalis ta'uu danda'a. Inni biraa yoonii fi namtichi dihaayidireeshin qabaate mallattoolee biraa jiru. Yoo dhangala'aan qaama keessaa garmalee gad bu'e keeraatiinii, biladuuriyaa naayitiroojiinii fi heemaatookiriitiin ol ka'an. Isaan kun namoota dihaayidireeshinii qabu irratti. After dehydration eega namticha san dhangala'aan bakka deebi'ee fi boodallee yooniif seeram keeraatiinii fi biladuuriyaa naayitiroojiiniin kun akkuma ol ka'e saniin itti fufe rakkoon kaleedhaa jiraachuudha nama agarsiisa. Garuu jalqaba dehydration kana mul'isa. After dehydration, if elevation creatinine and biladuria nitrogen is continue, it suggests renal insufficiency. Rakkoo kaleedhaati mul'isa kun. Medical managementiin namoota DK qabaniif godhamu medical emergency dha. DK jechuun complicationii dhukkuba sukkaraa keessaa isa saffisaan wal'aanamuu qabu. Emergency dha. Treatmentiin isaa hospitaalatti. In addition to treating hyperglycemia, rakkoon nama DK qabu tokko shukkaraatiitutti ol ka'a jenne hyperglycemia keessa jira. Shukkara kana wal'aanuun cinatti wantoota sadii kan irratti xiyyeeffachuu qabnu jira. Tokko dehydration isaa dhangala'aa qaama keessaa gad bu'e san bakka buusuu, elektiroolaayitota soodiyemiidhaa fi pootaashiyemii sirreessuudhaa fi aasidoosisiisan aasidummaa qaama wal geessisanii isiisan tasgabbeessu. Management of DK'n wantoota kanarratti xiyyeeffata. Jalqaba rehydratiniidha. Rehydrationii kana namtichi kun dhangala'aa hangam barbaada? Namoonni DK qaban patient may need 6 up to 10 liters of IV fluid. Litira 6 hanga 10 barbaaduu dandeenya. Dhangala'aan kennamuu fi normal saalaayiniidha. Isotoonikii jechuudha. 0.9 normal saalaayiniidhaatu IVdhaan administered at high rate. Reetii guddaadhaan kennanii fi litira hanga kana sa'aatii 2 hanga 3 keessatti itti dhuma. 1 litir per hour jechuudha. Litira tokko sa'aatii takkatti karaa hidda dhiigaatiin fudhata. To replace fluid loss caused by polyuria, hyperventilation, diarrhea and vomiting. Dhangala'aan ati yeroo kana bakka deebisuu jirtu kuni dhangala'aa fincaan hedduu fincaanuun keessaa bahe san akkasumas haqqisaadhaa fi yaasaa fa'aan dhangala'aa keessaa bahe san bakka deebifta. Namoota hypertensionii qaban garuu yoo namni DK qabu kun hypertensionii qabaate dhangala'aa NS kanan kennituuf. Maal kennitaa fi NS kana isotoonikii osoo hin ta'in hypotoonikii ta'uu qabu. 0.4%, 0.45% ta'uu qabu. Walakkaa isaa kanaa jechuudha. Used for hypertension or hypernatremia. Akkasuma nama soodiyemiin ol ka'ee jiru qaama isaa keessatti. For those at risk for heart failure. Namoonni kun yoo normal saalaayinii 0.9 san kenniteef carraa onnee isaa dalagaa dhaabuudhaan mudachuu danda'an. Soodiyemiin garmalee ol ka'ee. Kanaafuu san xiqqeessuuf isa soodiyemii gad bu'aa qabu kennamaaf. Hypotonic. When blood glucose levels reach 3 up to 250, duraan shokkarri isaa 800 fa'aadha jenna. Yeroo inni kun gad deebi'ee 300 hanga 250 jidduutti
yeroo inni gad deebi'e takka asii gakkute maal goota? IV solutionii NS kennituu sanirratti dextrose waterii gulukoosiitti dabaltaaf. D5 dextrose in water wanni dextrose waterii kana wanni itti gootuufi to prevent precipitous decline blood glucose level. Shukkarri kun garmalee dhiiga qaama keessaa akka gadi hin buune ittisuudhaa fi gulukoosii kanatti dabaltaaf. Hypoglycemia keessa dafee seenuu danda'a. Manaajimentii dhiiga keessaa lammaffaa irratti electrolyte loss replacement. Electrolytota yeroo jennu warreen akka potaasiyeemii fi soodiyemii warreen kana. The main electrolyte of concern in treating decay electrolytota keessa kan nuti irratti xiyyeeffanne gabbu'aa jennee potaasiyeemiidha. Kanaafuu timely replacement of potassium is vital. Yeroodhaan isa kana bakka deebisuun potaasiyeemii kana hordofnee barbaachisaadha. Maal ittisuudhaaf potaasiyeem kana dafnee bakka deebifnu? Yoo isa kana bakka deebisuu baanne rakkoo maaltu dhufa? Cardiac dysrhythmia dhufa. Dhawannaan onnee dhaatuni jeeqamuu dandeessi. Onneen sirnaan dalaguu hin dandeessu. Tokko with hypokalemia. Nama potaasiyeemiin keessaa gad bu'e rakkoo onnee dhaaturra mudata. Cardiac dysrhythmia. Although plasma concentration of potassium may be low, normal or even high, level of potassium drop during treatment of decay. Yoonii fi dhiiga namtichaa keessatti yeroo laal gadillee bu'u takka normaaliif ta'us ol ka'ullee leveliin potaasiyeemiidhaa yeroo decay kana wallaannu hunda gad bu'a jenneeti akkasii qabachuu qabna. Yeroo hunda potaasiyeemiin ni kennama. Dirqama namoota decay wallaanamanii. Because potassium level is dropped during treatment of decay, sababa complicationii dhukkuba sukkaraa kanarraa potaasiyeemiin eega gad bu'e, potaasiyeemii kana must be infused even it is normal. Normaal illee yoo ta'e namticha yeroo qorattu normaal reenjii keessallee yoo jiraate inuma kennamaaf. Kanaafuu waan ati sirriitti xiyyeeffannaan hubachuu qabdu isii tana. Seeraan potaasiyeem leveliin dafee gad bu'uu danda'a. Keessaahuu namoota dhangala'aa bakka deebifnuuf nama dhangala'aa san fudhatu takka akkasumas nama insuliin kennineef potaasiyeemiin dafee gad bu'a. Kanaafuu potaasiyeemii kana kennuufiin barbaachisa. Tokkoffaa kana hubachuu qabdi. Lammaffaa wanni ati hubachuu qabdu potassium pump the heart is therefore potaasiyeemii kana namaa kennuudhaaf dura wanti ati beekuu qabdu waa sadii. Tokkoffaa first monitor heart. Jalqaba onnee namtichaa sanii hordofuu qabdi. Kan lammaffaadhaa never push potassium chloride. Bakka takkatti daftee ittiin kennitu saffisaan. Maaliif namtichi kun hoggas du'a? Kan kill patient. Sadaffaa infuse slowly. Suutaanii yeroo dheeraadhaaf fudhata malee bakka takkatti dafanii hin kennaniif. Yeroo potaasiyeem kennitu wantoota sadiin kana sammuu keessaa qabaachuu qabdi. Onneen namtichaa laalamuu qabdi. Monitor ta'uu qabdi. Saffisaan hin kennamuufi. Yoo saffisaan kennameef namtichi kun ni du'a. And infuse slowly. Suuta kennamaa wantoota sadiin kana hubachuu qabdi. Gaaffiidhaa jira. Booda yerooniif kilaasii xumura. Deebisaa isii commentii gootan. When you administer insulin for patient with decay, yeroo nama decay qabuuf insulin kennite, which following electrolyte can force out of plasma compartment. Electrolytota kamii qaama keessaa baasaa insuliniin kun? Eenyu baasaa? Kaalshiyam, maagneeziyam, soodiyam immoo potaasiyeemii. Deebisaasii commentii jala barreessitan. Sadaffaa manaajimentii decay keessatti management of acidosis. Acidosis jechuun acidummaa jechuudha.
dhiiga san keessa aasidiin heddummachuu. Acidosis is reversed with insulin. Wanni isa kana sirreessu insuliinuma qofa. Insuliiniin kun silaa dalagaan isaa maali? Qaama keessatti gulukoosiin akka wal hin kaane dhorku. Kun ammoo dhiigni insuliiniin dalagaa waan dhiiseef inni kun dhufe. Kanaaf insuliinii alaa kenninaaf. Inhibit breakdown of fat. Insuliinii kana keessaa eenyu kenninaafi? Regular insuliinii kennama. Regular insuliinii kana IV dhaan kenninaafi suuta. Infuse the IV at a slow and a continuous rate. Yeroo kenninuuf suuta kenninaafi akkasumas waliif fufaa ta'uu qaba. 5 unit per hour. Reetiin isaa sa'aatii takkatti yuunitii 5. Regular insuliinii kana wanni fudhachuu qabu. Kana booda shukkara isaa ilaalameeti yeroo inni 200 300 fi hanga 250 jidduu yeroo inni gahe waan biraatti dabala. Add dextrose when blood glucose level is 250 up to 300. Dextrose hidhatti dabalaniif glucose jechuudha. To avoid rapid drop in blood glucose. Wanni glucose kanatti dabaluuf akka dafee glucosein kun dhiiga keessaa gadi hin buuneef. Hypoglycemia dafee hin seenneef. Dextrose itti dabala. IV insulin must be infused continuously. IV insulin must be infused continuously until subcutaneous administration of insulin can be received. IV kana insuliinii IV dhaan kenninu regularii kana ittuma fufu kennuufi hanga subcutaneousitti jijjiiramuufitti. IV insulin must be continued until serum bicarbonate level is improved. Hanga bicarbonatein dhiiga keessa jiru suni normaalitti deebi'utti. And the patient can eat. Akkasuma hanga namtichi afaanii waa fudhachuu danda'utti insuliinii IV dhaan kenninuuf kana ittuma fufna. Namoota DK qabaniif nursing process akkamitti hojjenna? Nursing process of the patient with nursing process waa 5 qabdi. Assessment, diagnosis, planning, san booda implementation dhaaf evaluation qabdi. Nursing process yeroo dalenu nama DK qabu irratti jalqaba assessment dha. Monitor electrocardiogram, ECG. ECG sun hordofamuu qaba. Hospitaalatti ciibsamuu qaba jennee namtichi hospitaala wallaanama. Kanaafuu ECG'n hospitaala jira. Hospitaalatti ECG namtichaa san hordofan. Yeroo laalan depressed T-wave levels for dysrhythmia. Yooniif peak WRST dha qaba. Kana onni irratti ilaalla waa'ee ECG dha. Yeroo laallu T-wave'n sun yoo gabbu'ee jiraate gara gadiitti yoo gabbu'ee dysrhythmia agarsiisa. Dysrhythmia jechuun reetiin isii jeeqamuu jechuudha. Abnormal disturbance of heart rate dhaan dysrhythmia jaaniini. Sababni kun irraa dhufu abnormal potassium level dha. Yeroo potassiumiin gabbu'ee onneen jeeqamti. Assess vital sign, especially wanni asirratti xiyyeeffatu blood pressure fi pulse. Vital sign ni ilaalta. Arterial blood gas, gaazii dhiiga keessa jiru. Carbon dioxide akkasumas oxygenii. And also breathe sound. Sagalee normaalidha moo abnormaalidha dhageeffata. Mental status, consciousness isa. Alertidha moo unconscious dha. Every hour and record your flow sheet. Sa'aatiidhaan laalteeti maalirra galmeessita? Flow sheet irra galmeessita. Include neurologic status check as part of hourly assessment.
Neurological assessment isaallee ni taasifta. Mentaalii jechuudha. Neurological yeroo jennu gilaaskookoomaallee keessa jirti. As assessment of cerebral edema can be severe. Maaliif yoonii fi sammuu tana keessatti ka'ii ta'e taate namtichi kun du'uu waan danda'uu fi neurological status isaa amma laalla. Nursing diagnosisiin nama DK qabuuf yeroo barreessitu risk for fluid volume deficit related to polyuria and dehydration. Kun immoo potentialidha. Potential nursing diagnosisiidha. Risk for J eegala potential yeroo hunda. Rakkoo maaltu mudachuu ta'a je fluid volume deficit hangana dhangala'aa mudachuu ta'a. Maalirraa kan ka'e? Polyuria and dehydration. Sababa hedduu fincaanuu sababa dhangala'aan qaama keessaa hedduu baheef hangana dhangala'aa mudachuu ta'a. Fluid and electrolyte imbalance related to fluid loss. Kunillee nursing diagnosis kan biraati. Imbalance takka immoo qaama keessaa jeeqamuu dhangala'aadhaatiif electrolytotaatu mudachuu danda'a sababa fluid loss irra. Deficient knowledge about diabetes self-care. Kan amma knowledge deficitidha. Hanqina hubannoo qaba. Jalqaba risk for fluid volume yeroo jetteen implementation irra wanni ati gootu akka inni hanqina dhangala'aa mudannoo godhuufi ta'isa. Fluid and electrolyte imbalance yoo jetteen ammoo akka inni hin jeeqamne fluid shiftiin akka hin jiraanne manage godhuu deemta. Knowledge deficit yoo jette nursing diagnosis irratti booda barnoota kennuufi ta'isa. Education. Anxiety related to loss of control or fear of inability to manage diabetes. Cinqiidha qabaa. Sababa dhukkuba shukkaraa isaa kana to'achuu dadhabeef. Misinformation related to diabetes. Takka odeeffannoo dogoggoraa sababa dhukkuba kanaan wal qabatu waan qabuuf namni dhukkuba kanaan qabame ni du'a jechuuf waan dhagayeef. Fear of diabetic complication. Sababa kanarraa anxiety qaba jetteen diagnosis irratti. Booda yerooniif intervention irra geesse akka inni hin cinqamne psychological support fa'aa kennitaaf. Planning and goaling karoorri. The major goal for patient include maintenance fluid fa'aa dhangala'aa irra kaa'uu sun electrolyte balance godhuu. Optimal control of blood glucose level. Shukkarri dhiiga isaa keessa jiru to'atamuu. Ability to perform diabetes survival skill. Barnoota kennitee fi dandeettii horachiiftee isa kanaan wajjin jiraachuu ni danda'a. Akka inni jiru. And also absence of complication. Isaan kuni karoora keeti. Yeroo nursing care plan sheet yeroo dalaydu bifa kana fayyadamta. Nursing intervention irratti maintain fluid and electrolyte balance. Jalqaba hanqina dhangala'aa mudachuu ta'a jette. Kanaafuu hordofuu qabda. Dhangala'aa qaama isaa keessa jiru. Measure intake and output. Waan inni fudhatee fi waan inni baasa. Dhangala'aa inni fudhate afaaniin karaa hidda dhiigaatiin waan inni fudhate shalaydeeti output isaa fincaanii wajjin waan inni baase. Shalayda. Administer IV fluid and electrolyte as prescribed. Dhangala'aa fi electrolytota akka ajajameefitti kennuufi. When permitted, encourage oral fluid intake. Yeroo hayyamameefitti afaaniin illee dhangala'aa akka fudhatu. Yeroo inni bare. Monitor laboratory value of serum electrolyte. Hordofuu hanga electrolytota dhiiga isaa keessa jiru. Keessaahuu soodiyemii fi potaashiyeemii. Monitor vital sign hourly for sign of dehydration. Sa'aatti hordofuu qabda vital sign isaa. Mallattoo dehydratiniidhaa mudachuu danda'a. Mallattoon dehydratiniidhaa
taakiikaardiyaa fa'a, haayipootenshin fa'a. BP'n palsiin ol ka'uu, BP'n namtichaa gad bu'uu kun ifaan mallattoolee dihaayidireeshiniidhaati. Dhangala'aan qaama keessaa gad bu'uuti. Along assessment with breath sound sagalee hafuura isaa san laaluudhaan wajjin level of consciousness isaa hordofaa, presence of deemaa, dhiitanii qabamuu qabuu check godhaa, cardiac status haala onnee isaatiis hordofaa, monitarii jala kana hordofta. Cardiac status asitti wanni hordoftuuf maaliifi yooniif potaasheemiin kan gad bu'u taate cardiac dysrhythmiaan dhufa. Jeeqamuu onneedhaan dhufa waan ta'eef kanaaf hordofta. Ka biraa increase knowledge about diabetes management. Hanqina hubannoo qaba jettee achi diagnosis gooteemi. Kanaafuu hubannoo isaa cimsu waa'ee wal'aansa dhukkuba kanaa irratti. Adherence and self care. Dawaa akka inni dhaabbataadhaan fudhatu. Inni tajaajila ofii akka godhu. Kana barnoota kennitaaf. Monitoring and manage potential complication. Bakka inni xaxaa sodaate sanii hordofuudhaaf yoo rakkoo akka qabaatu taate complication isaa san furuudha. Asirratti treatmentiin DKdha. Diabetic ketoacidosis type 1 jaaniin. Inni diin kun maal bakka bu'a? Dehydration is first. Jalqaba wanni sirraa'u dehydration sani jalqaba wanni sirreessitu. NS isotonic 0.9 normal saliniidhaani jalqaba dhangala'aa sirreessita. Kill sugar slowly. Shukkara isaa kana yerooniif dhiiga keessaa gad buuftu yoo garmalee gakkute garuu isa kana ajjeesuu waan danda'uuf prevent low sugar. Shukkara akka garmalee gad hin buune ittisuu qabda. Hourly blood sugar check. Saasaatti shukkara isaa hordofuu qabda. Over 250 blood sugar IV regular insulin only. Yooniif shukkarri isaa kun 250 ol taate karaa hidda dhiigaatiin regular insulinii qofa kennamaaf. Insuliniin kun hidda dhiigaatiin hin kennamu. Below 200 yooniif 200 gad taate immoo hidda dhiigaatiin hin kennamniif subcutaneousidha. Subcutaneous insulin plus dextrose waterii IVdhaan gulukoosii jechuudha. Sababni isaa hypoglycemia keessa akka hin mudanneef. Prevention isa kanaatiif DK kana akka hin dhufne ittisuudhaaf take insulin as usual. Akka baratametti akka isaa ajajametti insulinii fudhachuu qaba namtichi. Takka immoo oral antidiabetikii dawaa afaaniin fudhatan sanii yeroo isaa eegee fudhachuu qaba. Test blood and urine for kitten every 3 up to 4 hours. Dhiigaa fi fincaan namticha kanaa kitaniin keessa jirtii jedhanii ilaaluudha. Kitan jechuun yerooniif qaamni faatii caccabse takka immoo lipidii yeroo caccabe kitaniin kun dhufa. Every 3 up to 4 hours itti ilaalama. Report elevated glucose level greater than 300. Yooniif 300 ol kahuutu taate gabaafamuu qaba. Emergency waan taateef yeroo sanitti manaaj tahuu qaba. Complication DM'dhaa keessaa. Wanti irratti bakka wanti isaa Complication DM keessaa katti aanu hyperglycemic, hypersmolar, non-ketotic syndrome. Maqaan isaa kunuu ni hima. Hyperglycemic shukkaraatiitu dhiiga keessatti ol ka'ee, hypersmolar hedduu dhangala'aan keessaa yaa'a, non-ketoticidha garuu caccabaan qaamaan jiru. DK sanii wajjin garagara jechuudha. It is like threateningidha. Namni isa kana seene dafee iddoo.
leessiivar zaan diikee. Garuu diikee amma laalle kanaa fi isa kana yoo wal cinaa qabne kanaatiitu irra laafaadha. Diikeetu irra hama. The most common precipitating factor namni tokko dhukkuba sukkaraa qabaatee isa kana kaseenuu danda'u tokko yoo infekshiniidhaan qabame osoo dhukkubni sukkaraatti jiru gubbaarraan dhukkubni qaba. Sarjarii yoo godhame akkasumas istiresii yoo cinqiin itti heddummaate wantoonni kanaa kuni common precipitating factor jaaniin. Karakteristikiin inni kun qabu amalli hyperglycemic, hypersmolar, non-ketotic syndrome jennuuni waa afur qaba. Tokko hyperglycemia qaba. Gulukoosiin ol ka'uu. Hypersmolarity qaba. Dhangala'aan hedduu keessaa yaa'u. Dehydration qaba. Fluloosii. Non-ketan forming. Garuu ketaniin sun hin oomishamu. Pathophysiology isaa akkami? Adeemsi dhukkubni kun keessa dabru. There is enough insulin to prevent lipolysis. Namticha kana keessa insuliiniin hin dhabamne waa xiqqoo ni jira. Lipidiin akka hin caccabne kan dhoorku insuliiniin waa xiqqoo jira. Kanaafuu ketogenesisii san kanaa dhoorka. Akka qaamni lipidiin caccabsine dhoorka malee but not adequate to cause glucose utilization. Gulukoosii akka qaamni itti fayyadamu godhuu hin danda'u. Insuliiniin hanga qaama san keessa jiru faatiin akka hin caccabne qofa dhoorka. As is take 10% as much insulin to suppress lipolysis. Parsantii gulukoosii insuliinii qaamaa barbaachisu keessa harka tokko qofaa jira. Parsantii takka qofa. Kun hin jiru. Parsantiin takkittiin jirtu suni lipidummaan akka hin caccabne dhoorkiti. Possible smaller increase in counter regulatory hormone. Sababa kanarraa hormooniin qaama kana keessa jirtu akka hojii biraa hojjetu taasisa inni kun. Gulukaagooniin akka heddummaatu godhu. What distinguish hyperglycemic hypersmolar from decay? Wantoonni isaan kana lamaan garagara godhan ooma takka qofaa jira. Tokkichaani ketosis and acidosis. Ketaniin jiraachuu fi aasidaawuu qaamaa san. Decay irratti kanaan jira. Hyperglycemic hypersmolar irratti garuu kun hin jiru. Does not occur in hyperglycemic hypersmolar because difference is insulin level. Insuliiniin decay keessatti gonkumaa hin jiru. Hyperglycemic hypersmolar keessatti immoo insuliiniin ni jira. Garuu gulukoosii to'achuu hin danda'u malee. The insulin level is too low to prevent hyperglycemia. Hyperglycemia san sukkara ol keessan ittisuudhaaf hedduu gabbu'aadha hangi insuliiniidha. Akkasuma osmotic diuresis sanillee ittisuu hin danda'u. Akka gulukoosiin kun alatti yaa'ee fincaaniin dhangala'aan kunillee wajjin ijaan ittisuu hin danda'u. Garuu wanni inni godhu enough to prevent fat breakdown. Faatiin qoftiin akka hin caccabne dhorkuu danda'a. Because of possible delay in therapy, namoonni isa kana mudatan, hypersmolarii kana mudatan sababa dafanii mana yaalaan dhayneef hyperglycemiaadhaa fi dehydration fi hypersmolaritiin decay irra as keessatti raseefadha. Wanni ati hubachuu qabdu. Sukkarriinis kana keessatti irra ol ka'a. Dehydration dhangala'aan keessaa yaa'u sunis kana keessatti irra hedduu keessaa baha. Hypersmolariitiinis kana keessatti irra guddaa. Karakteristikii isaa mee haa ilaallu wal cinaa qabne. Gulukoosii isaa yoo ilaalle decay keessatti 250 oli. Garuu hypersmolarii keessatti meeqaa ol ta'a? 600 ol ta'a. pH isaa yoo ilaalle decay keessatti asidiidhaa jira jenne acidosis 7.3 gatta asidii keessa seena.
Kun ammoo garuu 7.3 oli. Asitummaan hin jiru. Baayikaarboneetii yoo ilaalle 18 gadi DK keessatti. Kun ammoo 18 oli. Seeram osmoolaaritii hanga dhangala'aa yaa'uusa yoo ilaalle kun amma vaariyaabiliidha. Garagara hanguma shukkaaritti guddaadhaatii heddumminaan yaa'a. Kuni garuu heddumminaan namoonni hypersmolar hyperglycemicii qaban hedduu dhangala'aan keessaa yaa'ee dhuma. Acidosis is present in DK but absent in hypersmolar hyperglycemic non-ketotic. Clinical picture nama kanarra mul'attu maali? Mallattooleen ati nama kanarra beektu ka jalqaba hypotensionidha. Hypotension jechuun BP'n gad bu'uu jechuudha. Blood pressure'n dhiibbaan dhiigaa garmalee gad bu'a. Profound dehydration mallattoolee dhangala'aan qaama keessaa gad bu'uudhaatiitu ta jalqabaa irra mul'ata. Mallattoolee akkam fa'aa? Dry mucous membrane afaan fa'aa keessaa goggogaa. Poor skin targar gogaa isaa kana yeroo qabdee harkiftu dafee bakkarraa ol ka'e sani gadi hin deebi'u. Elasticity sanni dhaba. And tachycardia pulsiin isaa ol kaati. And variable neurologic sign mallattoolee cinqamuu narviidha miidhamuu narviidhaatiitu irra mul'ata. Sababni isaa sababa dhangala'aan keessaa yaa'ee dhumee fi bireeniintu walitti dhiphatti walitti xiqqaatti dhangala'aan waan keessaa yaa'ee dhumu siijarii fa'aa qabaata gaggaba fa'a. Assessment and diagnostic finding diagnostic assessment wantoonni ilaalaman blood glucose ni ilaalama. Blood glucose 600 hanga 1200 ol kana fa'aadha. Shukkarri electrolyte ni ilaalan. Blood urea nitrogen complete blood count dhiiga isaatis ni ilaalanii. And also arterial blood gaasii dhiiga isaa keessa gaazii hanga jirtu carbon dioxide oksijiinii hanga jiru ni ilaalama. Hypersmolarii keessatti blood glucose leveliin 600 oli. 600 irraa hanga 1200. Dhangala'aan hanga keessaa yaa'u osmolaritiin isaa 350 per kg kiiloo namtichaatiin baay'iftee ml 350 wanni keessaa yaa'u. Treatmentiin isaa maali? Hypersmolar hyperglycemic non-ketotic syndrome. Inni kuni type 2 irra baay'ata. Namoota DME type 2 qaban. Kanaafuu gabaajee isuma tana fudhadhu. HHNS tana. Hydration irratti wanni kennaniif first normal saline kennan. Sni stabilize sugar. Insuliiniidhaan shukkara namtichaa san tasgabbeessu. Insuliin IV regular insuliinii qofa. Insuliiniin kun subcutaneous hin kennan. Kana booda IV drip titration subcutaneous and subcutaneous only. Jalqaba infusioniidhaan kennaniitiif yeroo dheeraadhaaf akka itti yaa'u san booda daqiiqaadhaan doozii isaa titration jechuun. Kana booda subcutaneousiidhaa fi IV wal cinaa dhumarra subcutaneousii qofa deebisaniif. Medical managementiin isaa overall approachiin ka DKT wajji wal fakkaata. Akkaataan itti manage godhan. Wantoonni godhamu tokko fluid replacement dhangala'aa bakka buusuu. Correction of electrolyte imbalance. Soodiyamiidhaa fi potaasheemii san sirreessuu and insulin administration. Insulinii kennuuf. Managementiin isaa wantoota gurguddaa sadiin kana qaba. Garuu adda addummaan isaa DK keessatti acidii sanis acidosis sanis manage godhu. As keessa garuu acidosis hin jiru.
nursing intervention reassess blood sugar and rehydration. Sa'aatti shokkora dhiiga isaa sana laalama san booda rehydration akka barbaachisummaa isaatti. Kuni maal si agarsiisa? Stable blood pressure dhiibbaan dhiigaa suni tasgabbaa'uu qaba. Skin coloriin laalamuu qaba. Urine testii godhamuu qaba. Urine outputiin namtichaa hordofamuu qaba. Gaaffii takkaa jira asirratti maal jetti? Nurse is preparing plan for care client with diabetes mellitus. Narsii takkaatu tajaajila nama dhukkuba sukkaraa qabuuf tajaajila godha. Who has hyperglycemia? The priority nursing diagnosis isa kanaa maali? Kami kan jalqaba diagnose goota? High risk for fluid volume deficit jettamu. A deficiency of knowledge jettaan immoo imbalance in nutrition immoo disability family coping jetta. Kami kanati dura diagnose goota? Namoonni DME qaban akkasumas hyperglycemia keessa jiran rakkoon isaan kana mudachuu dandeessu. Wanni ati irratti agartu kana. Deebii isaa xumura irratti commentii gootanii inni itti aanu long term complication. Complication DME dha acute dhaa fi chronic takka immoo acute dhaa fi long term jenneeti kan yeroo gabaabaadhaatii fi kan yeroo dheeraa jennee bakka lama baafne. Inni long term complication jaaman more common, more people living with DME for long period of time. Rakkoolee namoota dhukkuba sukkaraa kana yeroo dheertuudhaaf irra ture rakkoolee yeroo dheertuu booda mudachuu danda'an saniin long term complication of DME jaaniin. It can affect every organ system of body. Rakkoon tuni qaamarraa siistama qaama keessa jirurraa kan hin miine hin qabu. Hundasi dhukkuba sukkaraa lachuu irrattuu mudachuu dandeessi. Type 1 dha. Type 2 irrattis long term complication DME dha. Long term complication kana bakka lamatti adda baafna. Macrovascular dhaa fi microvascular jennee bakka lama gurguddatti adda baafna. Macrovascular jechuun hiddoota gurguddaa yeroo miidhame. Microon ammoo hiddoota xixiqqaadha kan eessa jiru. Macro warreen jennuuni coronary artery disease fa'a onnee keessatti arteriin coronary jaamu suni yoonif keessa faatiin guutee rakkoon onnee dhufti. Sammuu keessatti cerebral vascular disease dha. Stroke jaaniini. Peripheral vascular disease iddoota dhiigaa gurguddaa qaamarraa fageenya irra jiru extremity keessa kan jiru keessatti rakkoo yoo jiraate namoonni dhukkuba sukkaraatiin qabaman complication isaa long term lamaan kana macro dhaa fi micro. Macro sadii ilaalle heart, brain dhaa fi extremity. Inni micro jaaniin ammoo microon kaleefaa keessa akkasumas ija keessa retinopathy fi nephropathy fa'a and neuropathy. Neuropathy'n yeroon fi neuroonii